Maarree gocha bashannanaaf goonu akka fuudhee nu hin deemne itti gaafatamummaa kennaa oli waa wayii haa dalagnu extraordinary activity haa raawwannu kan jedhu qabxiin torbaffaa kanarratti xiyyeeffata. Adaraa isiniin jedha raawwachuuf yaala garuu hin baasina tokko. Yoo baay'ate immoo akka malee barbaadu immoo lama iseen caalchisina barumsa keessarra effektii guddaa fida waan ta'eef. Yookiin immoo yeroo dipaartimentii fudhataniin booda lama soo gootanii miidhaa guddaa isin fiduu hin danda'u. Ispeeshaalii ministeera afurii egaa fixanii hin dubbachuu. Waggaa sadaffaa gaafa seentaniin booda dhiibbaa guddaa isin irraan fidu. Gara qabxii 8ffaaf isa dhumaa irratti yoo deemne qabxii kana jala sararaa qabadha. Afaan keessan eeggadha. Afaan yeroo jechuun yeroo jettu maal jechuu barbaada warra naan jettaniif tokkoffaa jecha afaan keetii bahu eeggadhu. Jecha negatiivii afaan keetii hin baasin. Yookiin immoo hiriyoota akkasii irraa fagaadhu. Yookiin immoo amala akkasii qabaatte immoo dhiisaa marraa jalqabeeti. Maafi fakkeenyaaf namoonni haadha namaa arrabsanii jiru. Namoonni immoo taphaasiif yookiin qoosaaf waan jaallatuuf hiriyaa keetiin jetta. Garuu sammuun keessa wanta akkasii hin beeku. Wanta dhaga'uuchi dhuguma seera. Hin fudhata. Wanti sun walta kuufamee jireenya kee irratti appilaayi ta'e yookiin immoo hamilee keessa keetii si jabeessa yookiin immoo si laaffisa jechuudha. Kana immoo warri saayikooloojii caalaa ibsuu danda'anii maatiriyaal yookiin immoo barnoota waan garaagaraa waan jiru waa'ee sammuutiif san keessan seenu seerchi goonee ilaaluu dandeettani. Garuu jechoota kee afaan keetti bahu eeggadhu. Ispeeshaalii fakkeenya jechoota bara kana ammayyaawaa ta'een jettanii beekni jettanii baranni jettanii namoonni dhiira dubartii maqaa dubartii faayamtan jechuudha. Amaariffarra yeroo haasoftan. Yookiin immoo biroo jennettanii biraattan. Biraan kuni birraa jechuu barbaadde moo achi bira jechuu barbaadde moo maal jechuu barbaaddeeti? Ati nama afaan Oromootiin biraattu. BRA dha jechichi. Bakka BRO sanii BRA godhaniiti. BRA jechuun wanta dubartiin guntuutaan qabattudha. Harmaan qabattu. Amaariffaan xutumaa jedhama. Wanta dubartiin harmaan qabattu jechuudha. BRA qabadhu sirchi koo ilaali. Nama barate teessanii jechoon afaan keessanii kabaja keessanii kun nama baratee irraa miti. Nama kamiyyuu afaan keessaa bahuu hin dandeenye afaan keessa keessa hin beekna. Akkuma xiqsiyyoo akkana taphaa ta'uuti waan jaalatan waliin jedhu dandeetta. Wanta biraatti waliin jedhu dandeettanu. Maaf jechoota afaan keetii jechoota xixiqqaa fayyadamtan. Kanaafuu jechoota afaan keessaan ba'aa eeggadha. Maafi ati naannoo keetii keessaa intiraansii qoramtee dorgommii garaagaraa dabartee riimedaalii ta'ee karaa baay'ee dabartee siin baatee gaafa hawaasa deebistu ati bakka nama guddaa nama barateeru nama bakka guddaa geeru ijoolleen baay'ee fakkeenya godhatan. Ati immoo jechoota dubbattu immoo wanta barataa baay'ee irratti ofii baradheera hamma ta'e baradheera itti jira barumsa jira jireenya keessa wanta dhaggeedha. Nama guddaa ta'ee kun garaan hagana gaa jechi isaa garuu xiqqaadha. Uffatiin uffateeru pirootokoolii qabateeru konkolaataan qabatu hagam gaa jechi isaa garuu xiqqaadha. Jechi isaa xiqqaa sun maanti fide sammuu isaa xiqqaa jechuudha masan. Sammuu keessan yoo eegdan jechuudha afaan keessanii bahu eeggamaa jechuudha. Jecha afaan keetii bahu eeggadhu. Afaan kee kabachiis afaan kee fakkeenya afaan Oromoo dubbatteet afaan kee kabachiis. Afaan Amaariffaa kan dubbatteet afaan kee kabachiis. Walta mammakuun fakkeenyaaf asheeta yookiin shawwee yookiin asheeta jedhama loqota garaagaraati rakkoon qabu amaamoolleen jedhama. Tokko waadditanii tokko affeeltanii walta nyaadha. Ganama garaan keessa halkan nagaan bultanii walta mammakiin nyaatanii walta makame sirriin ta'u. Afaan keessan eeggadha. Jecha nama guddaarraa bahu qofa afaan keessanii baasa. Namooti jecha akkasii isin tafacaasan immoo irraa fagaadha. Qoosadha. Waan si jaallatuuf isin jedhe hiriyyaan kee. Garuu jechitti immoo infileensii qaba jireenya kee irratti. Gorsi kiyya ijoollee yuunivarsiitiif kanaadha. Irra deebi'ee sabskiraayib godhuun dagatina. Yaada keessan naa kennuu hin dhiisina. Koomentii illee godhuun dandeettanii. Waa isin hin galin immoo karaa imeeliitiin yookiin immoo koomentii karaa keessatti na barreessaa imeelii asirra waa attaachi godheeruuf yookiin immoo fuula feesbuukii irra hidheera waan ta'eef hiriyoota keessan bira qaqqabuuf immoo sheer godhaa guruppiiwwan garaagaraa irratti sheer godhaan gorsawwan akkanaallee barnootaan teekinooloojiillee barnootaan fayyaa walqabatanillee akka yeroo biraas dhaqqabu namoota birallee dhaqqabsiisuudhaan chaanaalii yuutuubii miidiyaa kana akka guddistan isin hin jedha horaa bula deebana.